abbaa manaa keessanii gammachiisuu hin dandeessu. Waan biraa hin jiru bakka. Ganama yoo barbaadu maal qopheessin abbaa manaa kennanii yaaddumna galgala yoo raabnu amma bari'utti yaaddumna. Ciree maal qopheessina? Irraabtu miti halkanuma yoo. Jiraachuuf nyaachuuf hojjechuun dirqama. Nagaa Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii nagaa fuudha galata Waaqayyoo. Harragaa kushiinaa keessan oolee kushiinaa keessaa maal hojjechaa akkan oolee isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa yeroo tokko dhugaa dubbachuudhaa fi ana kakootti waanan biyya Arabaa turee fi wantoota akkanaa yeroo yerootti jechuudha. Ofirraa fageessuun natti hin tolu wantoota akka baargarii biizaa kana jechuudha ofirraa fageessuun natti hin tolu isiniin jedha. Na dharraasisa jechuudha na yaachisa osuma biddeenni jiru osuma wanni biraa jiru wanna akkanaa fayyadamuun na yaachisa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi biyya nan turetti wanna kana jechuudha baay'ee nyaatti madaamin kiyyaa achittiin hojjedha. Egaa akkannaa sanaatti wanni baay'een biyya keenya keessatti jechuudha waan muraasa argannaa waan baay'ee argachuu hin dandeenyu wantoota itti nam'an jechuu barbaadini. Kun amma jechuudha biizadha garuu biizan kun foon of keessaa qaba foonii fi inqulaalidha. Wantoota akka chiizii zayituuna kana biyya kanatti hin argine Itoophiyaa keessatti zayituun illee itti godhama ture. Dizaayiniin itti hojjedhe kana wanna tokko yeroo hojjettan haala mana keessaniitiin hojjechuu jechuudha. Haala sin gammachiisuun hojjettu malee namarraa fakkeenya ilaaltanii akka abbaa sanaatti hojjechuu dhiisuun ni maltu. Anamma kana biizan kuni foonii wanti inni of keessaa qabu foonii timaatimiidha. Kachabii sanallee of keessaa qaba jechuudha. Kachabii kan dinnichaan nyaatan sanallee irraan dibee baay'ee natti tola asii kachabii sana fayyadamuun akkuma asitti argitanii isaanii kana keessatti xixiqqeesse jechuudha. Xixiqqeessee haala kanaan xixiqqeesses nan hojjedhe duubni ishii kunoo kana fakkaata. Eelee elektirikii kan hin biddeen irratti tolchuttiin hojjedhe. Egaa dhugaa dubbachuudhaa fi kunoo haala kana fakkaatuun hojjedhe jechuudha. Kunoo duubni ishii waan ishii fakkaatu qas jettee baay'ee namatti tolti. Kanneen biraa immoo adiin suni inqulaalidha jechuudha. Inqulaalidhaan hojjedhe sababni isaa mucayyoon kiyyaa waan foon hin nyaannee fi ishiidha inqulaalidhaan hojjedhe nu immoo foon hojjedhe. Egaa inqulaalii kanaanuyyuu yeroo jalqabaatii fi barsiisuu kootii tarii hin jaallatu ta'a. Tarii immoo hin jaallattu ta'a wanna isaa hin beeku. Ani yeroo mana keessa qabaadhe foonii fi timaatimii akkasuma kachabii sanaan hojjechuun biizaa haala kanaan natti tola. Dhugaa dubbachuudhaaf egaa kana kanin hojjedhe eeluma elektirikii san biddina itti tolfadhuttiin hojjedhe haalu ol qabee yoon isinitti agarsiise fakkeenyaaf fidoodha jechuudha. Qas jedheetiin jira jechuudha. Duubni isaa qas jedhee jira. Akkumani kana sin agarsiise duuba isaa amma yoon isin agarsiisu kanatti jira jechuudha. Qas jedhee jira. Yoo qas hin jenne garuu rakkisaadha. Asitti immoo jechuudha yeroo eelee sanatti hojjettan maal gochuu qabdu itti galabbaxxanii kan soosii yookiin wantoota kana gubbaa dibdan malee tokkichuma irra buustanii gubbaasaa liixii sin jalaa ta'a. Anamma itti garagalchee erga itti garagalchee eelee kiyya dhaamsee sana booda gubbaa dibaa jechuudha. Inni gubbaa dibe kun immoo bilchaataadha waan ta'eef foonis xabbafamaadha waan ta'eef bilchaachuudhaaf nama hin rakkisuun isiniin jedha. Egaa oolmaan koo guyyaa har'aa kushiinaa akka ta'e isinitti meera. Amma faamilii koo wajjiniin walitti qabamnee nyaachuuf jirra. Nu wajjin tura viidiyoo immoo laayikii godhaa yaada keessan nuu qoodaa. Gara nyaachuuti kootaan waliin nyaadhaan isiniin jedha. Jaalattoota nagaa gaafannaa biqiltu. Egaa daawwattoota keenya akkuma isiniin jedhee gosa lamaadha. Biizaan keenya gosa tokko inqulaalidhaani.
Isheen foon waan hin nyaannee fi nuti immoo fooniin fayyadamaa jirra. Guutaan wajjin nyaatamus tola. Bilisummaa suutuma nyaattu nagaa gaafa. Akkam jirtuu kabajamtoota daawwattoota keenya nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u jirtuu fayyaa keessanii nagaa keenya kunoo akkaataa haala kanaan booniin piizaa hojjettee nyaataa jirra kottaa waliin nyaannaa isiniin jedhe. Akka malee nyaatichi. Mi'a. Mi'a. Delicious food. Delicious food. Maal jechuudha Ingiliffaan? Nyaata mi'aawaa. Akka nu ibsutti tole nyaatichi. Ifa seenuun. Egaa akkasiidhaa kottaa nyaadhaa isiniin jennaa maamiltoota keenyaa kunoo kana fakkaata haala kana fakkaatu qirtsii isaallee babbareechitanii baaftanii bakka abbaa manaa keessanii sila abbaan manaatiif hojjechaa jirra abbaa manaa keessanii gammachiisuu hin dandeessu wanni biraa hin jiru bakka ganama yoo barbaadu maal qopheessin abbaa manaa keenyallee yaaddumna galgala yoo raabnu amma bari'utti yaaddumna. Jadi maal qopheessina. Irratti miti halkanuma yoo. Halkan rafee beekwaa. Ganamaan ta'e kursii laadha. Ganamaan kursii laadha fi bakka baay'ee sitti cimeera. Yeroo jechuudha. Ganamas galgalas laaqana irrattis maala hin laadha fi hin yaaddooftu garuu nyaata babbareedaa hojjettee filteen alaatee jechuudha. Nyaata babbareedaa nyaata ajaa'ibaa hidee kun abbaa manaa kiyyaa qopheessee ilaalcha kan jira jechuudha. Inni gaagaa malee cinqii malee harka dhiqatee dhufee taa'ee nyaata jechuudha. Kana hundumayyuu kan hojjetudha. Inni garuu sooramaatu jira jechuudha. Na yakkideetamma. Galanni waaqayyoo dhaqaa ta'u jedhame sooramaatu jirta. Galanni waan hundumaafuu galanni waaqayyoo haa ta'u. Aamen. Galanni